السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا ilma haati isaa biddeena gurgurtu bareedduu tana na wajji dhaggeeffadha. Faaruq Dhariifiin seenaa tana akkana jedhee dubbata. Amata 30 dura magaalaa San'aa biyya Yaman keessatti mana barnootaa tokko barsiisuu ture. Mana barnootaa kana keessatti barataa tokkoon qaba. Barumsatti jabaate hija. Laakiin ammoo guyyaa tokko mana barnootarraa hafe mucaan kun nin barbaadaniin dhabee torbaan guutuu hoggaan dhabeen barattoota gaafadhe. Abaluu eessa kutee je'eetiin gaafadhe. Yeroo tana mucaan ollaa isaanii tokko naan jee haati isaadhaa biddeena gurguraatiin isa guddisti. Ijoolleen saahibban isaa ilma haati biddeena gurgurtu ja'anii isa rakkifnaan mana barnootarraa hafe ja'ee natti hime. Ogguma saniin mucaa itti nageessi je'ee mucaa fuudhee egas hojii deemutti seenne kottu gartee gamana dhayinaa je'ee fuudhee hojii deemutti seenne duuba. Ega wajjiin deemne booda bakka haati biddeena itti gurgurtu san dhayne inni hin beeku maaliif akkaan as fide. Makiinaa keessatti isa dhiiseetiin gabbu'ee biddeena san bitachutti seene irraa haadhaa wajji haasawee haalli akkamii je'ee naaf himte maqaa isiidha. Egas jaarsi irraa du'ee mucaa dhiiraa tokkoo fi ijoollee dhalaa lama akka qabdu naa himte. Mucaan isiitiis sababa gartee namni isiin eebeessaniif jecha barnoota dhiisee akka manatti deebi'e naa himte duuba. Egas mucaan keenya wajji makiinaa keessa jira. An barsiisaa isaati. Arraan tana na wajji laaqana nyaattan je'eetiin makiinaa xiyyatti ol deebi'e duuba. Hoggaan makiinatti ol deebi'e booda naan jee mucaan kun eessaa dhufte isiin beektaa dubbiste tana naan jee. Lakkii hin beeku ammoo isiin ton ummaa tiyya na fakkaatti. Ummaan tiyyaas akkanumatti abbaan keenya nurraa du'ee nu barsiiste biddeena gurguraa. Eeganaa nuti cinaa obboleeyyan kiyyaa Dooktara Kaan Injiinara anis barsiisaa tahee bahee haadha tiyya na yaadachiifte. Rabbiin haadha teenya hundaafuu galata guddaa haa galchuu naan jee duuba. Mucaa je'een mucaa yeroo tana booyee bar ummaa tiyyaa naan jee. Eegas gabbu'ee itti cehee itti maramee dhiifama isii gaafate. Barsiisaan keenya irra laaqana nu yaame jee isaan lachuu fuudhee wajji deeme duuba. Mana geessee wajji haasoyne. Eeganaa oggaanii fi mana barnootaa guyyaa lammaffaa dhaynu barattootaan jee barsiisaan kun Faaruq kun bara kanatti anaa kana haati tiyya biddeenaan nu guddifte. Laakiin ammoo sadarkaa guddooranaa fi obboleeyyan keenyaas nu geessite. Rabbiin haadha abbaa keenyaaf galata haa galchuu jee dubbate duuba. Mucaanis harka baasee anis barummaan tiyya biddeena gurguraatiin guddistii je'ee haadha isaatiif du'aa'ii goone. Egas barattoonni guutuun baasa 3 fudhannee kaanee haadha isaa bira dhaynee gammachiifnee wajji teenyee biraa deebine. Amanni deeme haala kanaan amata dheeraa booda anis seenaa tana ni irraanfadhee amma 30 booda guyyaa tokko gurbaa gartee taajiraa biyya Yaman tokko dhukkubsatee akkaan Yaman isaa wajji dhaqu afaan Ingiliffaa akkaan isaa hiikuuf jecha ifii wajji na fuudhee naan deeme. Hoggaa Yaman dhaynu dubbii ajaa'ibaa duuba. Nuun jaan haakima akkanaa Dooktora Yaman tokko jira beekamaa katehe bakka akkanaa dhaqaa nuun jaan. Hoggaa dhaynu Dooktortichi tokko na arginaan lafaa cahee dhufee Ustaad Faaruqii ammallee hin jijjiiramne ati je'ee natti marame. Hoggaan isarraa odeeffadhu barataa gaafa kaan akkasitti haadha isaarraa mana barnootaatti hafee arra jijjiiramee kunoo doktora guddaa biyya Biriteen keessatti tahee jaartii fi ilmaan qaba. Haati isaatiis isa biratti aziizatan mukarramatan wajji jiraatti duuba. Haala gartee kabajaa qabduun jechi tokko xiqqaan akkanatti nama jijjiira jechuu bara. Saniif Ali Xanxaawiin dhugatti dhiyoo tanaan dubbisuu ture mudakkiraata isaa keessatti waan duuba Ali Xanxaawiin abbaan kiyya oggaa haadha tiyya fuudhu isii tanaan sii fila je'ee na hin gaafanne. Ammoo wallaahi arraan tana osoo deebi'ee na gaafate haadhatee tanaan sii fuudha irraa hin si dhaluu deema akkam jettanaan jee filannaa na gaafate. Wallaahi isii malee hin filadhu. Obboleeyyan kiyya wanni nuti beekuu qabnu gizee hundaafuu
haadha abbaa keenya isaaniin boonuu yani isaanitti tola ooluu gaarii isaanitti hojjechuu qowwaan nurraa eeggamuu qabu guddaadha. Yani wanni ati beekuu qabdu rubbamaa haadha abbaan kee waan ati feetu hunda siin guunne taha, laakiin ammoo waan danda'an hundaafuu siin guutaniiti jiran. saniif jayi rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa, yaa rabbi akka anaa xiqqaadhaa na guddisanitti isaaniif rahmatanaa godhi jayi. du'aa'ii tee salaata hunda keessatti salaata hunda boodaan isaaniif qaradhu akkana jayi. keessattuu jaa Sufyaan Thawriin namni haadha abbaa isaatiif salaata hunda boodaan du'aa'ii isaaniif godhe akka waan galata isaanii galcheeti jaa duuba. Rabbiin gartee warra haadha abbaa ifiitti tola oolurraa nu haa godhu.